Ayiba keessa jireenyi baadiyyaa dhugaa baay'ee bareedaa fi mi'aayaa ifaajee qabaatus hedduudha kan qabudha. Chaalenjii jiruu fi jireenya biyya keenyaa iftaraa ji'a Ramadaanaa keessaa guyyaa 12ffaa namootiin hedduun kan biyya namaa jirtan biyya keessaa yaadanii hawwitanii qophii iftaraa duraanii yaadattan dhibbarraa dhibbattis ta'uu baatu parsantii dhibbarraa 10 isiniif qabadde dhufee jira. Laayigachuun viidiyoo kana assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa jira jirtu isiniin jira amantiif kutaan osoo waliin qoodin. Akkuma sitti argitan akkuma aadaa keenya baratamee jechuudha. Aadaa keenyas tahee akkasuma immoo ittiin bulmaata biyya keenyaa baadiyyaa yeroo jiraannu haala kanaan hangoo yookiin qincee isa amma jedhaniin kana hangoo jechuun beeyna garbuun irraa qophaa'e garbuu arusooti filatamaa qaamaafis tahee fayyaa fi namootiin beeytan ni beeytani anis beeku oduun tahanii waan hin beekne gaafadhe qorachuun akkasuma mootuyyuu haalaa fi ulaagaaleen meeshaan guutuun akka baadiyyaa sanitti naa mijatuu baatus hanga danda'een hawwii isin baasuu fi araada isin biyya namaa teettanii dheebottan akka araada baatan abdiin qaba inshallah taala. Kanaafi achi booda ergaa hangoo kiyya harka lendaakee tumuu baadhu isa qophaayaa keessaa farsee bishaanin naqadhee jedhe qoraan guurachuuf laga bu'e yookiin muka bakka mukkeen jiru qoraan kiyya guurrataa jira. Kanaafi namoonni viidiyoo kana jaalattan ji'a Ramadaanaa keessa hedduu ulfaata sa'aatiin lafaa ka'ee hojii kana eegalee ganama subiidha sa'aatii 3 jechuudha akka Itoophiyaatitti jalqabaaf jechuudha mana ibiddaa yookiin mana aaraa qopheeffattaa jira. Dhugama isinitti hima ijaaradhee erga geesse hin surroofne garuu dirqama viidiyoo hojjechuu waan murteessee fi asitti akkuma isin argitan kanatti kefdi sooma qoraan guuru bishaan bu'u manni kunillee kanatti konfii kana fakkaata uumata ta'ee hin laqalleeyne. Akkuma hawwaleen teena dadhabne jedhanii osoo hin teenne akkuma dadhabetti ergaa mana aaraa kiyya geeffadhee jedhee haradhee wal qixxeeffadhee haala kanaan harruma hojjanne jechuudha. Wanni isin sirriitti hubachuu qabdani achi booda ibidda qabsiisuuf manni lafti haaraya waan ta'eef akkaataan na dhibee midijaa qaba waan ta'eef midijaa qopheeffadhee midijaa kiyyarraa ibidda dura rabboo ba'ee kasala irraa harataa jira. Kunis barnoota gaariidha. Ibidda qoraan yoo bobeessine kasala irraa dhaamsachuu ni dandeenya. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoo baay'ee ifaajee hedduu qabuu fi viidiyoo kaleessa hojjadhee yeroo idiitii na hanqachuun akkasuma ammoo dhugaa rabbii dadhabbii irraa sagalee irra qabuun warroonni keessan maamiltoonni kiyya meeshaalee na biraa qabanis ta'ee ajaja haaraan ajajan dubbisuu dadhabee ragaa naaf ta'uu danda'anii deebisuu fi dadhabe jechuu kaleessa guutumaan guutuutti viidiyoo kana hojjechuuf bilbila kiyya guutuu cufadhee oolee erga ibidda qabsiifadhee distii dhiqachuu jira. Awi distiitiya waan distiitiya akira rataatuun argitanii distiitiya haaraa jechuun viidiyoo kana hojjechuuf jecha distii hin qabu ta'aaraa ibidda irratti hin fayyadamu tokkoffaa fi takka jedhe distii tana kana laan gubanne jedhe ashawaa dibee saamunaa dibee garuu isiin akkasii miti. Waan ajaa'iba keessa jireenyi baadiyyaa dhugaa baay'ee bareedaa fi mi'aayaa ifaajee qabaatus hedduudha kan qabudha. Bishaan kun ka yeroo ibidda gallaayaan danfisee kasala irratti yeroo dheeraa fudhatu distiin danfuuf daqiiqaa muraasa keessatti akka inni itti danfuu fi osoo ani jechuu dhimma hajamu hin xumuratin qincee yookiin hangoo dhiqee hin qopheessin bishaan kun baay'ee danfee na jarjarse. Haa ta'u malee jechuudha hundi isaa viidiyoo ajaa'ibaa fi viidiyoo baay'ee bareedaa ta'edha. Mee yaadaan isin bobbohaarsaa akkasuma ammoo tuyyuu waan gaggaarii isin yaadachiisa isin ammoo mallattoo laayivii qofatu cuqaasuudhaan na wajjin turtii gaarii taasisa. Akkuma asitti argitan hangoo yookiin qinceen kuni naannoo keessanitti maal jedhama garbuun inni irraa dalagame garbuu akka biyya keenyatti qaamasis tahee faayidaa qaama fayyaafillee barakinallee qabu midhaan keessaa dhama qaba. Arusoodha isiniin jedhee hagam filatamaa warri qote bulaa yookiin ijoolleen qote bulaa taatan naa barreessa koomantii jalatti erga inni danfee jedhee hangoo kiyya yookiin qinceen mee maal jedhama akkasuma naannoo keessanii barreessa dhiqee geesse itti naqee jira isiniin jedha lafatti silaa bobeessa ture garuu haala lafaa hin mijanne akka sirriitti ittiin bohaartanii isinitti toluufi ammallee garuu haa ta'u malee midijaa sibiilaa warri baadiyyaalleen fayyadamanii erga shoorbaarra kaa'ee akkuma dubartoota teenna jechuudha. Originala dubartii amma osoo hin ta'in originala dubartii duraanii gadi bahee jechuudha gabatee illee dhabu gabatee jedhama naannoo keenyatti kan lixii itti bukeessanii baaldi kiyya dhiqataa jira jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya asirratti wanni isin himuu qabu viidiyoo edit godhe sa'aatii 2 hin ga'u viidiyoo kanaaf erga dhiqadhee ol seenee ibidda kiyya jala deebi'ee bobeessaa jira. Jalqabaaf mukkeen hedduu na gaafate malee
akkasuma haasha fi mukkeen hedduutti qabsiisuuf na gaafate garuu boodarra distii furdaa waan ta'eef qoraanuma tokkicha jala kaayaa haaluma saniin kasalalli kun akkuma sitti argitanii jalaa baafata dhiqadhee golseenii soogidda xiqqoo fi kaameraa xiqqoo isi ani jechuun qixxaa bakka garagalchaa ni beeytanii namoonni tokko fitaa jedhanii isa hojjedhee wanna bakka har'a jireenya keenya dur baadiyyaa jechuu shorbaa hojjetanii ramadaana iraata bakka waan babbareedaa ta'e nyaata jechuudha kuduraa fi muduraan yeroo duraanii jechuu baadiyyaa keessa jiraanne kan dhiyaatudha har'a yeroo har'aa saambusaa mu'ajjinaata adda addaa pompoliinoo wannummaa maqaa isaa piizzaa waan qaama keenyaaf dhiibbaa qabu anis ni jaaladha nyaatolee kanneen hin jibbaa odoon tahin hedduu jaaladha garuu nyaata har'aa maatiin kiyya dhugaa rabbii jechuun nyaatanii sirriitti obboroolee waan biraan nu dalaginaa isuma waan bisaadhanii obboroolee isuma nyaatan ijoolleen daa'immanuu nyaattee fixxe jechuudha wallaahi al'aadii erga bukeeffadhee ka'ee jechuudha harka dhiqadhee geessee qullubbiif zinjibilallee quuncifadhee viidiyoon dheeradha idiitti gochuun irraa muruun haala sanii waan dirqama yookiin muhimmii ta'e qofa isin agarsiisaa jira kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa mooyyee kiyya dhiqadhee qulqulleeffadhee qullubbii jalqabatu madhee achi booda zinjibila mooyyee sibiila sana namoonni jechuudha biyya namaa jirtanis ta'ee biyya keessa jirtan bitadhaa qullubbii zinjibila sirrii namaatu miti cinqamuu hin deemtanii baay'ee jechuudha xiqqaa muraasa keessatti cafacaftee lafa keetti jechuudha hedduu namatti tola erga tumee geessee haaluma asitti argitan kanaan isiniin jedhaa kabajamtootaa fi daawwattoota umurazaan oroo hundi keessanuyyuu warri asitti argamtanii akkuma ammoo argitan kanaan erga tumee geessee qullubbii itti godhee ka'ee zinjibilallee tumee zinjibilallee itti godhee ka'ee boodallee hojii baay'ee qabna har'a distii tiya qubattee dhumattee anis dadhabee ajannaaniin shaashamanniin yoo sobeef namoonni shaashamanni keessa jiran koomantees jalattaa barreessanii baay'ee oo'a anaa miti warri kaameraa na waraabu dadhabanii nam lamaanitti ol dabarsanii asitti goommana bitadhe goommanni waddadee qabaan takkittiin birrii 30 taatee birrii 100 bitee hangama gaga'u ija keessaniin arguufteettanii qanaxxasuu maalii zabanaa ammayyaa fi akkasii odoon tahin ani ni kukkutaa jira irra quncisee kukkutee dhiqee akkuma baadiyyaa sanitti silaa kana caalaa miidhagsee hojjedha haalaan jechuudha waa magaalallee ta'ee miti anuu baadiyyaa majiraadha haa ta'u malee hafuuruma nutti hafuuruu fi gadamateen keessa jirtu tuyyuu duubatti nu harkisee asiin distiiti yoo lildhaata asiin goommana kukkutataa haawwale mateenna fi akka walee teennatu akkana dabarsee bar harkaan tumanii harkaan daakanii harkaan ganama ka'anii tumanii bar goysanii zuhrii harooranii hangoo shoorbaa oyitetti irra nuu ka'an oyitee dhabullee jechuu barbaadellee gaballee naannoo hin arganne dhugaa dubbachuuf sileessullee hin beeku hayi carraa kiyya amma erga goommana kukkutadhee geessee maktafaa kiyya lollaadhee shunkurtii kukkutaa jira way viidiyoo kunii teknooloojiin kun waa qallalche osoo silaa viidiyoo akka waraabneen gadhiisne viidiyoon yuutuubii marrattuu gadi hin fe'amu erga geessinee jennee distiitii akka salatti mandajatti irra kaayadhee shunkurtii fi erga xiqqoo isiin shunkurtiin xabbafamtee ho'ite akkuma yeroo kaanii zayitii xiqqoo irratti godhe goommana kiyya dhiqachuu jira goommana isaanii itti kattefe keessa dhiqee achillee baaldiin naqee amma sirra lollaa itti naqaa jira akkaataan dhiqiinsa qulqullina sun dhuunfaa keessanii waan ta'eef ani si'a 3 dhiqee 4ffaa irratti baalditti naqee 5ffaa irratti irraa lollaa asis sukaaraa fi akkasuma immoo shoorbaa jala dhaamsuu fi sooqiddatti geessee itti godhaa jira isiniin jedha viidiyoon kun dheeraadha garuu ammootuyyuu akkuma isiniin jedhe isin laa'ii gochuudhaan namni haaratatanii viidiyoo kan argitan ani umurazaan yookiin zubeeydaadha viidiyoo kiyya sabiskiraayib godhuun waan hedduu irraa barattanii hojiilee hedduu irraa argitanii achi booda goommanni kun akkana ta'ee jira waa dogoggore keessaa dinnichaa osoo hin quuncifatiin viidiyoof garanaaf gara sosoo fiigu goommanaaf dinnichaa walitti hojjetataa jira erga inni xiqqoo bilchaate qullubbiitti godhe qullubbii mataa tokkotti godhee qullubbii jalqaba aqulaala unii hin jaaladhu goommana wanna akka baalaa jechuudha maaliif jennaan fedhii kiyya waan ta'eef hin jaaladha dhamti sirriitti akkatti jechuun goommana baalaa isa waliin bilchaattu ammallee qixxaan kennallee lixiin bukaa'ee jira qoraan guuruu akkasuma mootuyyuu ibidda qabsiisu chaalenjiilee hedduutu jira ibidda qabsiisu kanarratti hanga ammaa jechuudha eelee dhaabbataa san jala qabsiisuun hin ulfaataa ta'u malee qoraan caccabsataa jira qoraan eessumaa guurtee akkanatti umurazaanii yoo jettan ji'a ramadaanati akka san xiqqaattuuf guddattullee qoqophaayutti turre kanaafi shoorbaa jala dhaamsee jira yaareetu osoo dhaamseen osoo qabsiisee bidduma shoorbaa san fuudhee silaa jala kaaya bifa haarayaan amma qabsiisuuf deemaa jira asirratti ammootuyyuu sagalee orijinaala yeroo viidiyoo hojjedhuutu jira sagalee san dhageeffachuun akkasuma viidiyoon itti fufa anillee sagalee haga danda'een haga daqiiqan kun dhumatutti yaada isinii ibsaa yaada wal jijjiiraa kan itti fufnu ta'a mee obsaan dhageeffadhaadha. Eeleen tuni fi mushkila katiira haga amma mushkilaa isii baruu hin dandeenye tokkoffaa irratti achiin argitanii
warshaa qabdi wallahi itti argisiisi dhugama namoonni hedduun eelee kana sirri jaalatanii eeleen afaan warra beeku barbaadu yoo nama ibidda sirritti biyyatti yeroo hunda fayyadamu qabsiisutti fidu buddeen illee akkuma gaarii godhanii ka'anii akkatu na bira geetti naan qabattu garuu warra qixxaa waan ta'eef akka qabattellee qabattu qixxaa qabattii jedhee qabsiisaa jira kanaafi warroonni eelee kana bitattan asumaan akkatti qabsiisan baradhaa warri hin beekne tokkoffaa irratti as jechuudha bakka kana argitanii asirra qabsiisne asiisiif mee yoo mul'ate kaameraan asi qabsiisne suuta suutan keessa isii jechuudha argitanii yoo dhiibdanii tuttuutan hin dhaama suuta achi siisitanii isteeppi jechuu akka ishee hin roobee jedhe isteeppi ooftanii haala saniin jechuudha isteeppi takka ooftanii yoo inni qabatee jedhe hara baafachiiftanii ammallee siisitan xiqqoo siisitanii dhugama siin jaazira si qalladaan jiru baay'ee dadhabe viidiyoo adda tahee fi akkasuma immoo viidiyoo baay'ee jechuudha aadaa biyya keenyaa yeroo waqtii baadiyyaa jirru argitanii nu yaadachiisu hojjechuuf jecha baay'ee faajee meeshaalee fi ulaagaalee akkasiillee qabu kanaafiin jaalattanii ittiin gammaddanii ittiin bohaartan jedhee abdii qaba laayik sabskiraayib gochuun hanga xumuraatitti viidiyoo kiyya hojii turtii gaarii akkasuma immoo yoo qixxaa bareedaa fi namoonni qixxaa jaalattan ji'a ramadaanaa keessa yeroo baadiyyaa turreessan yookiin namootu jireenya baadiyyaa keessatti hundi kennaa ni beeytanii shorbaa cinatti wanni dhiyaatu nyaata akkanaati yeroo hedduu jechuudha difoon waan sooma ta'eef obboroo waan hin nyaatamneef marqaa diraqoota waan adda addaatu nyaatama obboroo jechuudha durii isinitti maara kennaa ka'ammaatii miti hamma zayitii fi mokoroonii fi argitanii waxii shibirtii maalii kana odoon tahini ka durii yeroo jaddaatii bira galu haala kanaan iraanni haala kanaan dhiyaata shorbaadha wallahi yeroo sanillee tibiran beeyna bira kana firii faaxuun ilqibsuuf taana seenama sayyaadadhee seenaa kana amma isin agarsiisuu fi garuu eeleen kun baay'ee nama koraa jirti viidiyoon kiyyallee dheeraadha akkuma isinitti himetti hagana diddeeleena didduu ergaa qabsiisee ka'ee isiin xiqqoo inaanin rigataa jira namoonni hedduuyyuu ni beeytanii jechuudha riiduu rigee irraa jechuudha anaa qixxaatti godhuu hedduu xiqqoo yoo laalu hin oo'ine waan ta'eef dhiisee gombisaa qaatetti hojjadhee hin beeku ji'oota hedduu lakkoofsisee beeka kanaafi awwaaraa wantoonni adda addaa waan jiraniif ba'ee gombisaa kiyya dhiqataa jira gombisaan eelee ammaa tunniin ammayyaayaan sibiila akkuma kurree distiitii kun akkuma sitti argitan kanaani kubbaan kushiinaan qullaa turtee bakki ani meeshaa kaayadhu awwaarri itti seenaa ammallee samuuna kana waan akkuma isinitti hime bakka eeleetti godhuu fi kasalaa yookiin ibiddatti qabsiise kana viidiyoo kanaaf jechuudha wayi viidiyoo kana akkuma argitan kana kunoo qixxaan kiyya bukaayee jira lixi kiyya bukaayee jira amma mootuyyuu qixxaa achi godhuuf deemaa jira viidiyoon dhumarra gahee jira laayik warri hin godhin viidiyoo kana ilaaltan mallattoo laayikii cuqaasa warri haarayataa tan ammoo sabiskiraayibii osoo hin cuqaasiin viidiyoon akkan dhumanne isiniin jedha koomantii illee yaada namoonni ilaaltan namni barreessitanii hin beekne mallattoo ashangulliitii jechoota gaggaarii yaada babbareedaa yaadni gaarii namootuyyuu hamilee oliif taasitti shaayii danfisaa jira silaa buna tureeyyuu garuu baay'ee dadhabee bakka jechuun buna danfisuu hin dandeenye kunoo qixxaan bilchaataa jira viidiyoo isinii gaggabaabsuuf jecha haga yeroo qixxaa godhee xumuruutitti viidiyoo isinii fi waraabne addaan kukkutaa jira waan ta'eef isin ammoo ammallee laayik gochuudhaan hanga xumuraatitti akkam tahaa fi akkamitti xumuraa amma sa'aatiin kun sa'aatii 12 ta'ee jira isinii galaa jira miti magriibni azaanamoo daqiiqaa 39:40 akkas qofatu hafe ganama sa'aatii 3 irraa jechuudha bismillahirrahmanirrahim kanaafi kunoo qixxaalleen bilchaataa jira warroonni qixxaa yaadanillee haa nyaannu isiniin jedha qixxaa qofaa miti aananillee ni qabna wantoota hedduu qabna shaayii dheebumaaf malee bakka haguma dheebodhe in ajjeese ta'ee isiniin jedha kunoo asitti ammootuyyuu aanan binnee jechuudha fakkeessuuf malee waasilaa hin taane haa ta'u yookiin nayinaa kunoo maashaallah tabarakallah rahmaan nyaata qalbii namaa banuu nyaata fayyaaf tahuu nyaata qaamaafis gaarii filatamaa tahe akkasuma immoo maatiin guutuun ittiin gammadee xeenaddaamii murree dhiqnee erga jookii keessa kenne aanan itti naqaa jirra kanaaf aanan illee haadhuu nu itichinee jechuudha viidiyoon akkaan hawweef naan taane garuu alhamdulillah ganaa rabbiin kiyya naa mijeesse hagananaa tahuu kiyyaaf baay'ee itti gammadaa isiniin jedha kunoo aanan buufannee qopheeffannee haala kanaan mee nama meeqatu yaadata yeroo baadiyaa jirtan akka hoteessan bira dhayxan qe'ee keessanitti laayik godhaa nagaa toraa bulaa fayyaan faana